Waaqni ammoo harumna mina jibbuutiin kadhachatii dhaga'ee imimmaan keenyarra haqee xaafitii naa facaase. Afaan Oromoo fayyaa nageenyi sanbadaadha. Ani obboleessa keessanii Abduu Galgaloo Harooti. Ardhaa fuul miidiyaa kiyya gubbaatti kan dhiyaadhee fi kanaan durallee dhiyaachaa ture hin beektanii waan gabaabduuf dhufe. Namichi dureessollaa keenna tokkotti laakkumu bulee hawwune argana jibba. Adoo mucaan kun du'ee obruu isa tanirraa fudhadhee oo jedha. Nallee waan kan dhageennan obruun dhaalaa abboo marroo taateef abboo irraa marroo dhaaneef itti cime itti ciche jabeeffadha jedha. Namni ani akka malee jaaladhu. Obboleessi keenna jaalatamaaf kabajamaan alaakee waariyoo boruu dhiyeen kan fuul miidiyaa isarratti laxxafe yookiin barreesse. Duuba dhalooti kun hordoffiin isa guddaan jaalalli isa guddoon gar tiiktookii kan gulmarroo harkattuuf tiiktookii waan sekendii xiqqooti kanamii cufti daqiiqa xiqqa tokko keessa laalee ofirraa dabarsu. Tariiba daanamii waan kana akkuma tiiktookii sunti dabarsaa fa jedhee wanni kun akka malee marroo naa galteef akka malee keessa marroo tuxxeef erga guddoo keessa marroo argadheef waan argadha kana obboleeyyan tiyyallee ni dhaqqabaa karaa viidiyoo kanaan jedhe fuul miidiyaa kiyya gubbaatti argama. Duuba gaaf tokko waqtii rooba geetti. Fulaan nami midhaan facaafatu. Fulaan nami obruu facaafatu geette. Alleen duuba nama akkuma nama kaanii obruutii facaafachuu fedhe obruun qabaa ammoo sanyii dhabe. Jennaan nama akka malee jaaladhu nama akka malee na dhiyaatu nama jaal kiyya tokko bir dhaqe. Abboo sanyii naa kenni waan facaafadhe dhabee jedheen. Jaalee kiyyallee sanyii naan kennine xaa'oo naa kenne sanyii nam ibiirra barbaadadhe naan jedhe. Duuba nalleen akka malee carra dhabee abdii kutadhee filannoo bira dhabee jennaan namichum dureessollaa kenna kaan bir dhaqe haargana jibba kaan. Dhufee sanyii kadhadhe. Innillee marroo na jibbuuf uf bira na gusse. Carraan bira marroo hin jirreef sanyii marroo hin qabneef nalleen akkan jedhe ardhiti akka borii hin jirtu jedhee dhaqee xaa'otaan fuudhee obruu keessa facaasuu jalqabe. Duuba doon taa'ee xaa'otaan obruun naquu jiru namichi dureessa hawla kenna kaan dallarri deema dhufe. Yoo dallarri deema dhufe akkan jedhe hiyyeessi xeefii adii halkaniin facaafatu eessaa argataa jedhe gara ofii keessatti wadunnu. Eegaan obruu taan xaa'ootti naqee ka'ee galee dureessichi kaan ammoo halkaniin dhufe akka midhaan isaa kun wal makan akka midhaan isaa kun akka dansaan ba'an jedhe obruutii taan keessatti halkan guutuu xeefii diimtuu facaase. Alleen afur bulee obruutii taan yoo an dhufu xeefii biqiltaa arge. Duuba nalleen waamamaan naa ta'e waaqa waammaadee naa tolche. Isi xaafiin tuneessa dhufte obruutii keessa biqilti jedhee guddama ataatu malee obruutii yeegachuu jalqabe. Waaqi ammoo harumna mina jibbuutiin kadhachatii dhaga'ee imimmaan keenyarra haqee xaafitii naa facaase. Gaaf midhaan gootaraa galchan midhaan kaan qunxa hedduu naa ta'anii jedhe. Jaalee kee tokko jedhe abbala kee waariyoo boruu barreesse. Erga jabdu. Ergaan as gubbaa hubatammaa abbala kee waan barreesse qaba. Gaaf waan barbaanne harka dhabnu gaddine waaqa hooman. Naaf sillee ilaallatti. Garuu laftan irratti waan barbaanne caalaa waan nu barbaachisa sirreeffachuu mala. Waan arganneef hin jiraannu waan jiraadha jedhanii hin jiraannu. Jireenyaaf jettee jireenya waaqa irraa hin dhabin yookiin jireenya gubbaa hin dhabin obboleessa kiyya. Yeroo tokko tokko daandiin milkaa'ina nurra dheerattu uf jibbine waaqa hooman. Waaqi ammoo daandii gabaabduu gaargalaaf du'an nu geessitu caala daandii dheertu eebban nu geessitu nuufidha. Uf hin jibbaatin baga gammatti warri si awwaalan hedduuni si facaasan malee si hin ijjeemne. Ayyaa awwaalamee jetta midhaan karaa gubbaa bu'e simpirree liqimsa.
akka simpirreen sin liqimsineef biyya jala si awwaalan akkat midhaan guddoo baaftu. Wanni waaqii karaa gubbaa buusu dhowwee liqimsa simpirree si oolcheef akka awwaalamtu waaqii tolcheef akka karaa gubbaa buute simpirrummaan gart karaa irraa sin fuun namummaan arga karaa irraa sin fudhanneef waaqii gaargalaaf rakkoon akka waan si awwaalu si tolchi. Daawwit akkan jedhamee taabboo waaqii gaargalaaf rakkoon hin lamaa banaa akkuma inni jedha kaani akkuma mallee kitaaba qulqulluu keessallee midhaan karaa gubbaa buusuun simpirreellee ni fuutedha kaani taabboo waaqii gaargalaaf rakkoon si dhosse si awwaal akka ati maan taatu akka ati biqiltu siifarrayyuu abdii jirmarroo taateef gaargalli si guddatullee rakkoon si guddattullee bariin cuf barii bo'aa sii taatullee barii cuf bara bo'aa sii ta'ullee obboleessi kiyya obboleetti tiyya waaqin koomatiin adoon beenne darbaan arsi darban tun jibbi arsi jibban tun jechi kan kee kaar dhaga'u jibban kun kanamee hedduun dafee si dabarsu kun guyyaa tokko yoo guyyaa waaqa gahe akkuma namichi suni duubi xeefiin tante biqilte karaa ati hin beenne abba waaqi waan wasii tocha. Kanaaf hoomin nun barbaachiftu waaqii waaqa hoomatamuuniti. Kanaaf obboleessi kiyya sadarkaa gubbaa jirtu keessatti yoo daldaluu jiraattellee yoo barachuu jiraattellee waaqa kadhadhu malee guyyaa waaqa eege malee waaqa hin koomatin waaqa hoomatamuuniti. Gaaf guyyaa isaatti ammoo nama hedduu afaan qabachiisa. Kanaaf akka guyyaa waaqii afaan nama qabachiisu dhufutti ati ammoo waaqa irraa afaan hin qabatin waaqa kadhadhu dubbii waaqaa dubbifadhu malee waaqa hin koomatin. Waaqa guddaan isan eebbisuudha. Waan kan yoo jaalattan erga yoo keessaa argattan sheer laayik koomentii naa kenchuun hin dagatina. Ani obboleessi keessan Abduu Galgaloorooti. Yeroo biraallee ammoo waan mimmi'ooftu akkana yoo arge isanii dhufaan waaqa guddaan isan eebbisu eebbifamaa guyyaa nagaa isanii haa ta'u yoo halkan kee jiraatanillee halkan nagaa isanii haa ta'aniti.